Ashama harka fuudhee hordoftoota YouTube kiyyaa baga nagayaan dhuftan baga nagayaan walitti deebinee daawwachaa jirtan barumsa YouTube'tii kutaa kutaadhaan dabroo ture bikkatti dhaabne irraa jalqabnaa jalqabuu keenyaan duratti gaa namoonni haaroo taatan akkuma beekamu subscribe godhuu qabdanii warri kaanis viidiyoo sana share godhuudhaan like godhuudhaan nu jajjabeessaa. Anis yeroo isinirraa hin fudhadhu tanaafin daddafee gama barumsatti yaada barroo gaafii namootaati. Hayyee akkuma beekamu kutaa sadaffaa bikkatti dhaabne achumarraa jalqabnee deemnaa jechuudha. Ono akkuma iskiriina irratti isin mul'atu asit dhaabne bikka tanatti maal jennee namni tokko YouTube banatee step maanan isin agarsiisaniin Gmailaan seenee mobaayila isaa diskitoop irra deebisee yoo kompiitara qabaate kompiitara fayyadamuun irra barbaachisaadha. Yoo immoo kompiitara qabaanne haalaan isinitti agarsiise kanaanii dhuftanii jechuudha. Yeroo as dhufne sa'aatii 4,000 fi subscribe kuma takka nu gaafata asitti akkuma asirra agartan kana booda nuti wanni nuti godhuu qabnu gama jalaa kanatti harka bitaatti irratti harkamu mallattoo sadii jira waan akka settingiitii fi fakkii namaa fakkaatu gama jalaa xumura asii kana dhuftanii jechuudha. Bikka kanarratti kilik goonaa kun maal nuun jaa san boodarra thanks for using YouTube Studio jaa skip goona gama jalaa cancel fi skip wal bira jira skip goona jechuudha. Skip goona go to classes khajoo kanarratti YouTube gama jalaa kanarra filannaa achumaan akkuma beekamu browserii fayyadamtan keessaa kanuma isin tolee fayyadamtanii Google Chrome irratti kilik godhan maasii achi booda Creator Studio as nu fidaa jechuudha. Yoo tarii video irra si fidees iddoon amma isin agarsiisu kana yoo isin fidees isin channel khajoo kana filattanii jechuudha. Amma guddiseen isin agarsiisa. Channel isa joo kana filattan jechuu kanneen keessaa channel irra dhoyna channel irratti yeroo dhoyne booda haala kanaan nu dhufa jechuudha. Waan hin banamin asirratti bantan live seenuu yoo barbaadan fakkeenyaaf YouTube keessan irratti asirratti enable khajoo kana tuqxanii kun ammoo monetization khajoo kana banuu qabna jechuudha. Gaafa wanni keenya nuuf guutame subscribe fi sa'aan teenya nuuf guutamte monetize ta'a jechuudha YouTube keenya. Achi boodarra viidiyoo dheertuu asirra gadhiisuudhaaf daqiiqaa 5 ol upload video longer khajoo kana asirratti kanas enable goona. Haala saniin as dhufnaa jechuudha. Yoo copyright nurra jiraates asitti fira laalla. Namoonni copyright ni qabna moo hin qabne jettaniif shakkitan asirratti copyright 0 khajoo kana yoo sadii harkatte sirraa gubatuu danda'a. Copyright strike jira. Community guidelines strike jira jechuudha. Kana warra community YouTube tu sirratti erguu danda'a. Gubbaa ammoo yoo video namaa fayyadamte akkasitti dhufu. Akkasitti addaan baafachaa YouTube keenya firvaayit godhuu qabna jechuudha. Asirratti amma yeroo jalqabaatiif haaraa waan ta'aniif firvaayit goona. Firvaayit khajoo kanarra kilik goona. Firvaayit khajoo kanarratti eega kilik goone booda haala kanaan si dhufa. Asirratti biyya jirtu filattaa amma Firansii jaa Firansiidhaan jiraadha. Samboodarra akka sibil bilammoo akka textii siif kaan jechuudha. Asirratti call me with automatic voice message khajoo kana yookaan text the verification code khajoo kanarratti gama jalaatti akka textiidhaan naaf erganiin filadhaa. Koodii si dhufaa jechuudha. Lakkoofsa bilbilaa kee asitti galchiteeti. Erga lakkoofsa bilbilaa kee itti galchite booda koodiin si dhufti achi booda privacy sita. Ammaan tana kana godhuudhaaf lakkoofsa bilbilaa kiyyaan itti naqaa jechuudha. Duwwaa 7 lakkoofsa bilbilaa kiyyatti guuteen asirratti submit godha. Submit eegaan godhe booda asirratti koodii bilbilaan si dhuftee dijiitii 6 isii sana asitti galchii 6 anama koodii kiyya fideen asitti naqaa jechuudha. Koodii naa dhufte. Koodii naa dhufte isii tana koodii kiyya asitti galchee san booda maal jaa ono firvaayit jira jaaraayiti. Achi booda continue godha. Haala kanaan firvaayit raayitii siif kannaa YouTube channel ke
kana godhuun dirqama eega YouTube yogguu jalqaba banattan waan isin garsi kana hunda enable godhaa YouTube kana fayyadamuuf waan hin deemneef waan hundan babbanu kana khabar baachisu monetize kana enable godhuu qabna isa kana enable goona okay so enable goone jirra achi booda deebinee ilaalame China no asirratti enable kajoo kana goona COVID-19 waa'ee important waa'ee COVID-19 kana bar nu garsiisa so kun ila asii erga deemne booda wanni nurraa eegamu subscribe teenya guutuu fi akkamitti Google AdSense banna kajoo Google AdSense Google irratti barreessinee fiduu dandeenya achirratti create godhuu dandeenya biyya jirru filannee jechuu keessaafu biyya jirtu hedduu importantiidha Itoophiyaa yoo jiraatte amma firvaay kana godhuudhaafu bilbila Itoophiyaadhaa hin fudhatu warroonni biyya biraa jirtan biyyuma fedhee fayyadamuu dandeessan kanaaf waan isin dhibe waan jiraatu waa'ee Google AdSense dha kana bal'inaan keessa gadin seenne ammallee maaliif sistemni isaa waan jiraateef duraan automatically enable gizee goote akkaati wanni fidattu akkaati Google AdSense banattu si fida garuu amma Google AdSense li kopha bantee walirratti contact godhu kanaas barumsa isaa sirriitti hordofeetiin isiniif dhiheessa amma fagaa sitti baranee jirra kutaa sadaffaa kanarratti waa'ee barumsa YouTube dha dhaabiin barbaada waan isiniif hin galii waan jiru tokko nagaafachaa jirtan namni tokko commenti jalatti maal nagaafatee ture akkaataa footoo nagaafattan sanis barumsa kophaatti jechuun footoo viidiyoo irra kaachuu akkamittiin viidiyoo edit godhaa kaameraa akkamiin fayyadamaa haala kamiin background jijjiirraa kana barumsa biraa keessatti baranna warri YouTube haarawaatiif hanganaan isiniin dhaama maaliif asirratti gaafa wanni goisan guutan sa'aata isaniif subscribe teessan guutan gama reefumtan isin garsiisan irratti message direct si dhufti email irratti amma message naaf dhufne waan isaan guutiniif sa'a teessan guutuu qabdan isin video upload godhuun dhiisina video dheertuu gadhiisuun dhiisina yeroo video akkasiisan gadhiiftan sa'aatii teessan ni guutan saan guguutte congratulations jetteeti monetization si dhufti achi booda karaa Google AdSense itti deemnaa jechuudha Google AdSense itti eega deemne booda koodii ergamti kanaaf kana ammoo waa'ee Google AdSense akkamitti koodii request godhanii isiniifin barsiisa jechuudha emailuma amma kanaaf asirratti na hordofaan isiniin jaa warri YouTubein keessan ammoo waa'ee copyright nagaafattanii turtan video tana keessatti isinii deebisa copyright takka guusitti ergamte ji'a sadiitti sirraa expired taati sirraa dhumti jechuun namoonni tokko ammoo copyright sadii harkatee YouTubein ji'a lamaaf ji'a sadiif si qaxxa'uu danda'an ammatti haga ammatti YouTubein na qaxxa'een beeku na adabeen beeku kanaafin isiniin jaa warroonni YouTubein kiyyaan irraa cufamee akkamittiin deebisaa jettan asuma keessa seentanitti bootaa copyright ammaan tana 0 joo isin garsiisan achirra laala hagam takka booda akka YouTubein keessan isiniif gadhiifamu isiniif himanii jechuudha yeroo copyright qabaatan haga copyrightin san expired taatutti eeguu qabdan Facebookin live seenuu na didee namni naan jettees akkuma isin garsiisetti bikka reefuun tana live streaming kajoosan enable godha san enable gizee gootan live stream deemuu dandeessan yoommoo copyright lama qabaatan live isin uggura kanaafuu copyright irraa eegaadhaa yoo copyright takka qabaatan video namaan fuudhina sadiyoo isinitti waan YouTubein keessan gubachuu ji'a muraasaaf isinirraa ugguramuu danda'uuf copyright takka ugguu qabdatan waan takka isin ugguran lama gaafa taate immoo live seenuu dandeessu sadii taanaan akkasitti shummoon bishaan fixee guutumatti waan takka upload godhuu dandeessu jechuudha yoo sadii qabaatte kanaafuu copyright warri qabaatan as keessa dhuftanii iddoon isin garsiisan haala kanaan creator studio keessa dhuftanii copyright teessan ofirraa ilaaluu dandeessan copyright meeqaan qaba guyyaa meeqaan naaf fixa jechuudha guyyaa meeqa keessatti akka expire ta'u achirratti isin garsiisa
kanaan isinin jaa galatoomaa waan na daawwattaniif barumsa biraatiin illee isinittiin deebi'aa viidiyoo laayik godhuudhaan nu jajjabeessaa viidiyoo tana laayik hedduu godhaadha sanumaan isinin jaa galatoomaa